السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله قويا الله أستاذ كينيا كبجما جالتما دام سجبابدو درجوتاف مال دامتن وانجد الرا مي كلمات كلامة وان درجوتا كينا فيا درا أكنوا في دامان كمان وان غريساني تسين دبلس مي أستاذ درجة كينا كان أما كان في مال دامتن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درجة جسجتون عمري شباب ما كحواس اتهجموا كدينان اتهجموا كمسن اتهجموا كبرنون اتهجموا سمو درجة جسا برنوت اتهجما سمو درجة جسا إجار ما يبيات اتهجما درجة جسا وني أندامو تكفى يروا في تفيدمو تيك توك رت يوتيوب رت فيسبوك رت يروا أساك إساس السؤال عمري كلي أغلى مرحلة في عمر الإنسان عمري إلمنا ما كيسا الرقالي في الرودي يروتي yeroo kana keessatti rakkoo garagaraatu awaa'iqa jira wanni diinaa irraa nama deebisu wanni gartee haraama garagaraa keessatti nama dabarsa wanni gartee umrii kana nama khasaarsa wanni rabbii wan nama dhabsiisa baay'atu jira waan ta'eef tokkoffaa umrii kana keessatti rabbii wal baru rabbii isaa qabatu rabbii isaa argatu rabbiin gabbaru masjida nama dargaggeessa masjidaa ta'u dargaggeessa qur'aanaa ta'u dargaggeessa da'waa ergaa nabiyyi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dargaggeessa ergaa qur'aanaa dargaggeessa ergaa hadiisaa ceekuu isaa irratti baadhatee galmaan ga'u dargaggeessa ulamaa bira dhaabatu dargaggeessa du'aata bira dhaabatu dargaggeessa masjida bira dhaabatu kamadaarisa maraakiza bira dhaabatu ta'uun dhaamaafi dargaggeessa hawaa lubbuu isaa qabee toohatee akka rabbi isarraa fedhutti umrii isaa qaalii kana waan gaarii keessatti dabarsee badhaasa rabbi irraa fudhatu ta'uun dhaamaaf dargaggeessi guyyaa qiyaamaa masjidatti guddatu dargaggeessi ibaadaa rabbi irratti lafaa dhufee umrii dargaggummaa isaa diina rabbi irratti fixe badhaasa qaba rabbi biratti gosa torba rabbi isaanii gaaddiseessa rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhan